Harka fuuni daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya nagaan keenya kabajaaf ilaalaa bakka jirtan biratti sinaa qabu jechaa oduuwwan wayitaawoo yeroo kanaaf qopheeffaman isinitti himaa dursa oduu ijoo. Hayyuun seeraa buleessii fi ogeessi miidiyaa tokko kaayyoon qabsoo Oromoo Itoophiyaa Dimookiraatessuu osoo hin taane Oromiyaa walabaa ijaaruudha jedhan. Yeroo hedduu qaamoleen farra qabsoo bilisummaa Oromoo ta'an yaada Itoophiyaa Dimookiraatessuu jedhuun burjaajii uumaa turaniiru jedhan. Hayyuun kan biraan ammoo yaada kennaniin Oromoo waan dhabee hunda tokko tokkoon argachuu qabaa jedhan. Eenyu faatu jedhee kan jedhuu fi yaadota kanaa wajjin wal qabatanii ka'an bal'inaan kan balballoomsinu ta'a. Bara sirni maqaa Oromoodhaatu impaayiritti gaggeessaa jiru keessatti Oromoon qe'ee fi qabeenya isaa irratti hidhattoota finxaaleeyyii faannoon akkaan salphachaa jiraachuun ifoome. Yoo barbaanne faannoo hanga Jijjigaatti ni bobbaasnaa kan jedhan muummichi ministeeraa Wallaggatti erga bobbaasanii kunoo waggoonni lakkaa'amaniiru. Leellistoonni Minilik faannoon aanaa kilamutti uummata haala iskiriinii irratti argaa jirtan kanaan dararaa ooluun ammoo gabaafame. Kana wajjin wal qabatee gabaasa bal'aa qopheeffanneerra isin biraan geenya. Deeggarsi baqattoota Itoophiyaa yoo maallaqni ariitiin hin argamne ta'e balaa kufaatiif saaxilamuu akka danda'u himame. Kanaanis tajaajiloonni bu'uuraa baqattoota miliyoona 1.1 ol ta'aniif kennaman torban muraasa keessatti dhaabbachuu akka danda'u mootummaa fi dhaabbileen mootummoota gamtoomanii ifoomsan kanas ni dhageessu. Pireezidaantiin Masrii Abdul Fattah Al-Sisii Masriin haaromsaa Itoophiyaa ilaalchisee Itoophiyaa waliin waliigaltee seeraa dirqisiisuu irra gahuun kan darbe rakkina biraa hin qabdu jedhan. Pireezidaantichi kana kan dubbatan walgahii ministeerota lammaffaa yaa'ii tumsa Raashiyaa fi Afrikaa Kaayirootti taa'amu irratti namoota biyyoota Afrikaa garaagaraa dhufan waliin yeroo mari'atan kana dubbachuu isaanii Al Harama gabaaseera. Dhimma kanarratti gabaasa bal'aa qopheeffanneera. Toora YouTube chaanaalii kana sabiskiraayib, laayik, sheer taasisaa jechaan gara oduu bal'inaan qopheeffanneetti isin dabarsa. Hayyuun seeraa buleessii fi ogeessi miidiyaa tokko kaayyoon qabsoo bilisummaa Oromoo Itoophiyaa Dimookiraatessuu osoo hin taane Oromiyaa walabaa ijaaruudha jedhan. Yeroo hedduu qaamoleen farra qabsoo bilisummaa Oromoo ta'an yaada Itoophiyaa Dimookiraatessuu jedhuun burjaajii uumaa turaniiru jedhan. Hayyuun kan biraan ammoo yaada kennaniin Oromoo waan dhabee hunda tokko tokkoon argachuu qabaa jedhan. Hayyuu seeraa fi barsiisaa yuunivarsiitii kan ta'an Dr. Tsaggaayee Araarsaa kaayyoon qabsoo bilisummaa Oromoo akka jedhamu Itoophiyaa Dimookiraatessuu, impaayira fooyyessuu, biyya suphuu fi diigama irraa baraaruu osoo hin taane Oromiyaa walabaa ijaaruudha jedhan. Kun kan ani amma dubbadhe osoo hin taane bara 1971 hayyoonni Oromoo qoratanii xiinxalanii kan lafa kaa'anidha kan jedhan hayyichi daandii sanarraa dabuu fi sharafuun hin barbaachisu jechuun akeekkachiisan. Impaayirni ijaaramaa ni guddata ni diigamaa kan jedhan hayyuun seeraa kun garuu impaayira walaboomsuun hin danda'amu jedhaniiru. Hayyoon qabsoo Oromoo bilisummaa biyyoolessaa, walabummaa biyyoolessaa deebisuudhaaf godhama. Kanammoo anatu jedha miti. Bara 1971tti Oromoo The Voice Against Tyranny kan jedhu barreeffamni hayyoonni Oromoo adda bilisummaa Oromoo ijaaruun dura gaafa mari'atan waan xiinxalanii analyze godhanii lafa kaahan. Maal jedhanii Oromoon impaayera koloneeffataa jira. Amma kan qabsaa'uu qabnuuf it's a national liberation movement, a national liberation struggle qabaachuu qabna. Dogoggora qabaachuu hin qabnu kanarratti. Kaayyoon Oromoo Itoophiyaaf fayyisuu miti. Biyya hambisnee, biyya fayyisnee warri jedhu kaayyoo keenya miti. Kaayyoo qabsoo qeerroo yeroo hin turre. Itoophiyaa dimookiraatessuus miti. Inumaan impaayera dimookiraatessuun hin danda'ama jedhee sin amanu. Hin danda'amus danda'amees hin beeku impaayerri hin ka'a, hin babal'ataa, hin guddataa, hin cabu, hin kufu. Seenaan isaa kan ummatoonni isa jala jiran hin bahu, walabummaa isaanii deeffatu, isaan ofii isaaniitiin takka takka impaayera ijaarrachuuf deemti, takka takka bilisummaa fi walabummaa ishee eegsifatteet biyya ofii ijaarrattee jira. Impaayera ijaaruu miti. Qabsoon kaayyoon qabsoo Oromoo impaayera ijaaruu miti. So impaayera Itoophiyaas of jala galchinee impaayera Itoophiyaa nutu harkaa qaba jennee akka olii gadi deddeemnee burraaqnus miti. Isaa miti kan barbaannu. Impaayera Itoophiyaa irratti nuyi abbaa taanaan kaabboodhuma biyya ormaattaa yoo jabaatee immoo nuyi waanuma nurratti gahaa ture kana saboota biroo irratti geggeessuuf deemna jechuudha. Sun cubbuudha malee haqa hin ta'u. Sun cubbuu uummatoota adda addaa irratti uumuudha malee haqa qabeessa qabsoo haqa qabeessa qabsoon keenya qabsoo haqa qabeessa jedhee namanaa. Yoo haqaaf hin falmanne waan biraatiif falmine yoo ta'e rakkoodha. So gaafa kaayyoo qabsoo Oromoo himannu kaayyoon keenya Itoophiyaa hambisuuf maqaa dirqama dachaa qabnaatiin saboota biroo bilisa baasuuf bilisa baasuu nama biraa bilisa baasuu hin danda'u.
Okay? Uummanni ofiisaatiif of bilisoomsa waan ta'eef. Sadaffaa dimokiraatessuu, fayyisuu wantoota akkanaarraa namni Oromoodhaaf falma jedhu qusachuu qaba. Ofiifuu the Oromo personhood hin deeffanne. Ofiifuu walabummaa Oromiyaa hin deeffanne. Abbaa biyyummaa hin qabdu biyya kanatti abbaa miti jedhamaa waan jirtuuf hayyoon qabsoo Oromoo duraan dursa qabsoo mirga abbaa biyyummaati. Biyya ofii deeffatanii walabummaa deeffatanii biyya ofii bilisaan bulchuun kaayyoo qabsoo Oromooti jedheen amana. Dooktar Tsaggaayee Araarsaa Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa seeraa kan turan yoo ta'u, ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Dooktar Geediyoon Ximiitiyoosii fi kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech dabalatee namoota siyaasaa impaartii keessatti maqaa qaban hedduu barsiisaniiru. Marii kanatti qooda kan fudhatan Injiinar Jalamaal Ganamoo ammoo gama isaaniitiin Oromoon waan dhabe hunda tokko tokkoon argachuu akka qabu himan. Waan qabaachaa turre, waan uummanni keenya duraan hin qabaachaa ture, waan dhabne maraa deeffachuu. Ka fedhii kennaan ofii kennaan dhabin jechaadha. Waan nuti ofii kennaan fedhii kennaan hin dhabin kan alagaan humnaan nurraa caccabsee fi balleesse mara deeffachuudha. It's about restoration of whatever we have lost. Sirna mataa ofii ijaarate bilisa tahee ajaja nama biraatiin otoo hin tahin bilisa tahee jiraateera. Sirna mataa isaa ofii isaatii tolfateera. Kan addunyaa irrattuu beekamee beekamtiidhaan immoo galmaahee sirna gadaatiin of bulchaa tureera. Sirni gadaa kun immoo tuyyuu mootummaa qabaa, mootummaa san ittiin ajaja mootummaa san kan ittiin bulchu. So mootummaa mataa isaa qabaachaa tureera. So waa sadi jajjabachaadha. Tokko freedom isa afaan Ingiliziin jennu uummata bilisa. Kan namni tokkoyyuu irratti abbaan taane. Saba ofii isaatii waan barbaade murteeffatu. Kan namni biroo irratti ajaja hin qaban. Free society uummata bilisa deebi'uudha argachuudha. Lammaffaan biyya walaba. An independent country. So biyya walabaa humni biroo ishiin ta'e maqaa impaayiraatiin ta'e maqaa dimokiraasiin ta'e itti ajajuu hin dandeenye saba Oromootiin achi uummata bilisa ta'e biyya ofiitii irratti ajajuun alatti namni biroo irratti ajajuu hin dandeenye biyya walaba. Sadaffaan mootummaa biyyattii sana irratti uummanni ofii isaatii filee bulchuun jecha. Mootummaan kunis kan nama biraatiin hin ajajamne except the Oromo people. Uummata saba Oromoo bira qofatu sagalee ofiitiin eebaluu naaf tahaa. Mootummaa naaf ta'uu danda'a, bulchiinsa gaarii naaf fiduu danda'a. Sirni alitti immoo kana jedhee sirna uummanni tume. Kan mootummaan tumatee higga mangistii jedhanii kan agartee kan mangistii olii gad oofuu miti. Kan uummanni tume. Sirna uummanni aangoo irratti qabu. Kan yeroo barbaadetti uummanni irratti yaadee jijjiiru. Kan uummata Oromoo malee namni biroo ajaja irratti gochuu hin dandeenye qabaachuudha. Qulqullinaan kaayoon uummata Oromoo kana. Hayyuun seenaa buleessii Piroofeesar Asaffaa Jallataa ammoo yaada kennaniin qabsoon bilisummaa Oromoo jalqabuma gaafa eegale sagantaa baafateetu jedhan. Sagantaan qabsochaa inni ijoonis Oromiyaa walabaa ijaaruu akka ta'e jabeessanii dubbataniiru. Qabsoon Oromoo akkuma ka'een piroogiraamii baafatee ka'e. Piroogiraamiin isaa Oromiyaa Rippaabilikii ijaarraa kan jedhu. Oromiyaa Rippaabilikii ijaarrachuun soobiriin kan ta'e, walaba kan ta'e, kan namni tokko irratti hin abboomne. Kun immoo waan haaraa uumuutu hin ta'in waanuma Oromoon utuu koloniin Itoophiyaa dhufee Oromoon qabatin qabaachaa turedha. Oromoon abbaa biyyaa ture, biyya qabaachaa ture, biyya Oromoo jedhee waamaa ture. Kana eega gaafa sanaa kaasee piroogiraamiin kun yaadi kun uummata Oromoo walaba ta'ee jiraachuun dirqisiisaa ta'uunsaa beekamaadha. Maaliif ennaa jettanii yeroo hundaa mootummaan Itoophiyaa uummata Oromoo ajjeesuu, saamuu, roorrisuu bara Minilikii kaasee amma mootummaa Abiy Ahimaditti waanuma dur gaafa lafa kaa'ame kana Oromoo ajjeesuu, saamuu, lafarraa fudhachuu. Amma jireenyi Oromooyyuu waan sodaachisaa ta'eef uummati Oromoo isa durii caalaa tocho'anii walabummaa isaanii deeffachuun dirqama ta'ee jira. Survival strategy. Jiraachuu dhowwaa jiran Oromoon biyya hin qabu. Oromoon waan tokkoyyuu hin qabu. Lafi isaa san keenya. Risoorsiin isaa hin keenya. Biyya lafa dhufeyyuu hin beekamu. Bishaan keessaa ba'ee dhaaboo qilleensa kee gad dhufee isaa kan hin beekamne, seetaa kan hin qabne, uummata gadaan illee kan nama shororkeessu, kan garba nama godhane seenaa sobaa uumanii kun immoo kan inni ta'u mootummaadhaanis warra mootummaa deeggaranis warra mootummaa kee ba'anis ijoolleen habashootaa, ijoolleen nafxanyootaa
akkasittiin Oromoo balleessuuf barbaadaniif Oromoo diiguu wanta barbaadaniif aadaa Oromoo diiguu, eenyummaa Oromoo diiguu, afaan Oromoo balleessuu, seenaa Oromoo balleessuu irratti xiyyeeffatee waan jiruuf ummati Oromoo kana baree kan durii caalaa wal duukaa tochee jireenya isaa mirkaneessu turre jira. Bara sirni maqaa Oromoo dhaatuu impaayirtii gaggeessaa jiru keessatti Oromoon qe'ee fi qabeenya isaa irratti haala nama gaddisiisuun hidhattoota finxaaleeyyii faannootiin salphachuu itti fufee jedhame. Yoo barbaanne faannoo hanga Jijjigaatti ni bobbaasna kan jedhan muummichi ministeeraa Wallaggaatti erga bobbaasanii kunoo waggoonni lakkaa'amaniiru. Leellistoonni Minilik faannoon aanaa kiramutti uummata haala iskiriinii irratti mul'atu kanaan dararaa oolteetti. Hidhattoonni finxaaleeyyii faannoo kan bilxiginnaan ijaaree meeshaa itti bobbaase ilmaan Oromoo qe'ee fi qabeenya isaa irratti morma kutaa saamaa fi buqqaasaa jirti. Keessumaa alaalee godina Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallagga Bahaa keessatti tibbana hidhattoonni kunneen gochaa suukkanneessaa isa durii caalaa raawwachuu itti fufan. Muummichi ministeeraa impaayirtii fi Itamaajoor Shumiin raayyaa ittisaa kana dura garii kana irraa komii akka hin qabnee fi inumaayyuu kallattii barbaadan akka bobbaasuu danda'an himaa turan. ለአማራም ለኢትዮጵያም ኩራት ነው። ምን ጥያቄ የለው። በጀግነት ተዋግቷል፣ በጀግነት ይዋጋ ወደፊትም። እሱ የአብይን ውዳሴ ሙገሳ ጠብቆ የሚዋጋ ሳይሆን አገሩ ወዶ የሚዋጋ ስለሆነ ከተነካችበት አይቆም ወደፊትም። አርጓል፣ ያደርጋል፣ እያደረገም ነው ያለው። ይሄ መመስገን አለበት፣ መወደስ አለበት፣ መከበር አለበት። ጥያቄ የለው። ከፋኖ ጋር መዋጋት አንፈልግም። ምንም አጀንዳ የለንም። ከፋኖ ጋር የሚያዋጋን አጀንዳ የለንም። ግን በፋኖ ስም የአገሪቷን ጸጥታ ማደፍረስ ግን አይቻልም። ያን ጊዜ እንጣላለን። ከፋኖ ጋር የሚያጋጨን ነገር ግን የለም። መከላከያ ሰራዊት ላይ ፋኖ እንዲተኩስ ያስጀመሩት አስተኳሾች ሀገራችንን ለመበጥበጥ የወደዱ እስከ መቃብራቸው ድረስ በዚህ ስራ ለመጠመድ የወሰኑ ናቸው እንጂ ፋኖና መከላከያን የሚያጋጭ ነገር የለም። የፖለቲካ ዓላማ ልዩነትም የለም። Kunuutu kanaan jiru hidhattoonni finxaaleeyyii faannoo kun godina Wallagga Bahaa aanaa kiramuutti dirqiidhaan uummata walitti qabuun yaa'ii kaa'uu fi doorsisaa ooluun himame. Viidiyoo isin argitan kun aanaa kiramuu ganda Ashuu Kuusaayee jedhamu keessatti kan waraabame yoo ta'u, hawaasni Oromoo hidhattoota finxaaleeyyii faannoo kan Goojjam lixaa irraa dhufaniin yeroo hiraarfamuu mul'isa. Bilxiginnaan ofii isaatiif diroonii fi jeettii bobbaasii rasaasa akka bokkaatti ilmaan Oromootti kan roobse yoo ta'u, gareen jibbaa Oromoo qabu faannoon ammoo lafoon uummata daguugaa jira. Deeggarsi baqattoota Itoophiyaa yoo maallaqni ariitiin argamne ta'ee balaa kufaatiif saaxilamuu akka danda'u ifoome. Kanaanis tajaajiloonni bu'uuraa baqattoota miliyoona 1.1 ol ta'aniif kennamaa turan torban muraasa keessatti dhaabbachuu akka danda'an mootummoonni gamtoomanii fi dhaabbileen garaagaraa ifoomsan. Ibsa waloo dhaabbileen sadii tajaajilli baqattootaa fi namoota baqaa ofirraa hir'isanii Koomishinii Olaanaan Baqattoota Mootummoota Gamtoomanii fi sagantaan gargaarsa midhaan nyaataa addunyaa muddee 19 bara 2025 baasaniin hanqinni maallaqaa buufataalee baqattootaa mudateen dhaabbileen kunneen gargaarsa isaanii itti fufuu akka hin dandeenye ifoomsaniiru. Akka ibsi dhaabbileen kanneenii ifoomsutti Itoophiyaan biyya Afrikaa keessaa baqattoota hedduu simachuu sadarkaa lammaffaarra jirtu yoo taatu walitti bu'iinsa Sudaanii fi Sudaan Kibbaa akkasumas hongee Somaaliyaa mudateen baqattoonni dabalaa jiraachuu ibsan. Garuu sadarkaan deeggarsa maallaqaa haalaan gadi bu'uu kan ibsan dhaabbileen kun hanqina kanaan wal qabatee bara 2025 keessa dhiyeessiin gargaarsa ariifachiisaa 70% hir'ateera jedhan. Pireezidaantiin Masirii Abdul Fattah Al-Siisii Masiriin dhaabumsaa Itoophiyaa ilaalchisee Itoophiyaa walii galtee seera dirqisiisuu irra gahuun kan darbe rakkina biraa akka irraa hin qabne himan. Pireezidaantichi kana kan dubbatan walgahii ministeerota lammaffaa yaa'ii tumsa Raashiyaa fi Afrikaa Kaayirootti ta'amu irratti namoota biyyoota Afrikaa garaagaraa dhufan waliin yeroo mari'atan kana dubbachuu isaanii miidiyaan mootummaa biyyichaatti hidhata qabu Al Haraam jedhamu gabaase. Al-Siisiin akkas jedhan. Masiriin Itoophiyaa waliin rakkina biraatu hin qabdu. Garuu mirga laga Abbayyaa irratti qabdu akka jalaa hin tuqamne mirkaneessuu qofa. Kanaaf waliigaltee seeraa dirqisiisuurra akka ga'amu barbaannaa jechuun ejjennoo biyyi isaanii hidha haaromsaa Itoophiyaan ijaartee hojii eegalchiifte irratti qaban dubbatan. Torban muraasa dura ministeerri dhimma alaa Masirii Baadir Abdullaatii biyyi isaanii Itoophiyaa waliin marii dabalataa akka hin barbaanne marii waggoota 13 Itoophiyaa waliin geggeessite bu'aa kan argamsiisneen akkasumas akkaataa seera addunyaatiin mirga keenya kabachiifnu jechuun dhaadachuun ni yaadatama.
kabajamtoota hordoftoota keenya oduu sa'aatii kanaaf qabanii dhiyaanne kana gammaatti hordoftan ture oduu biraan hanga walitti deebi'utti nagaatti.